Mubaarak nama gaafan ijoollee kaampaanii kan kono jechiisaare kaampaanii ofii kofiin qabaati kan koo keessan jechiisaare Mubaarak sanas kana kaampaanii keessa hojjetu miti kanan jedhicha akka dabarsitee kaampaanii kan biraatti kennitu gurgurtaan jedhe malee kaampaanii qabaa Mubaarak yani kaampaanii kontraata uftuu yoo ufta Ameerikaa galtu ashaara galtu jee jarafaanas akkastinaa sebeekte yeroo jalqabaa garuu nama tokkotu nama kudha ja'a fidee nama jaaddee tokkotti nama kudhan immoo dee tokkotti rakkisaa jira. Kanaammoo sheersitti godhan. Akkasii kaa kunoo Dubaayii yeroo isin nagaanu amma ijoollee guddifimee kunooti warri kun warra kudhaniidha. Warri kun immoo warra ja'adha. Warri kun warra kudhaniidha. Nama tokko godha? Nama tokko nama kudha ja'a walitti fide. Nama tokko jiraatu ani sagalee isinii ta'e akka namni jala dhufu gochuu kan beekaa taa'e fuula banadhee yeroo nan deeme gadi bu'e dubbachuu jammartu maaliifi inni jedhee danda'an hattoonni ana gatii ta'eefi. Isi bakka maal kan jee bakka sinuma. Ani naasa'u yoo naasa'e jechuun waraabbataniiti wal Dubaayii keessa jiranu xiqqoo siimaa inni amma birrii jala kanarraa guuramee niyyi kisiisitti banu. Sigalee birrii bakka biraatiin dhufu. Biruma jaraatiin iyyii ulee shixaa ofitti bitanii jedhan mala. Akka jaraan dubbanne illee jechuudha. Birri jaraati. Garuu naan ta'a waan barbaadde dubbachuu mirga qabdu. Fataa jedheen ta'a. Taa'uu nan danda'a eenyu baasiin na tutti. Birri jaraatiin garuu diina nutti bitamuu barbaannu jechuudha uffanni. Baay'ee nama gaddisiisa. Akkasi kun oola. Hojiin qabanu? Mee dubbaddaa jo miutirraa kaasaati hojiin qabnu odan. Dubbaddu miutirraa kaas way abiree way warra abbaa jaa way abbaa kudhanii. Warri kudhanii. Jarra abbaa kudhanii dubbaddaa mee? Intini Mubaarak bakka nagaan of tajechaa nuyi karaan durayyuu silkii baay'ee sheersitti goonee dadhabne beektaa yaa'u. No irraanaa soona jee. Akkuma yoo hundi akka waatsaappiin na dubbinaan isin hin beeku jedhe ammayyuu isin hin beeku. Ollaanii dubbinaan mana kennaatti shennatti godhannaan wallahi geemii seenu fe malee dhimma kanan seene annama keenya barnoota kennaan jira. Garuu akkasitti rakkattanii nu gadi baatanii sabni biraa isin simatee nutti kolfuurra jedhee tarii taa'ara. Siigalee barumsa ta'a warra kaaniifis. Isin amma birrii meeqa kafaltanii dhuftan? Majammaraa roositti muufi Mubaarak nuyi kan birrii 300 kan fallee boolee gaafa gallu biizaan keessanii feekiidha jennaan duubatti deebinee nasii sirreessaa 50 dabalaa jennaan achumaan 50 daballee ammas deebinee gaafa gallu innoo feekiidha gaafa isaan jambe akka karaa Sumaalee bahaa koottaa jedhee Sumaalee gaafa geenyu birrii 50 daballee 400 guunne ammas immoo tikkeettiitu wadade gaafa inni jedhu birrii 450 kan fallee ufnee jechuudha. Ufnee immoo kun amma mul'uqee waan ji'a lamaaf inneerra medikaala hin galle ashaaraa hin laanne hojiillee argachaa hin jirru karaamaa keessa gallee rakkachaa irraa jira. Karaamaa keessa galtaniitu jalama keenyaan wada karaama mootummaan birrii isinirraa barbaadu qaba qixaati. Karaamaa keessa gallee ree. Qixaaticha immoo dallaalaan sun hin kaffalu warri biiroo hin kaffaltu warri hojii isin hojjechiifatu hin kaffalu akkasitti dachee nyaataniittu jechuudha isiniidhaa keessa galtaniittu. Nama kun amma nama lama karaamaa keessa gallee jira warri kaan immoo hin gadda baay'uu fi geejjifaaf kan ilaalanii bulti 15 qabdu maal jedhanii darbanii beektaa. Ajaa'iba wallahi ajaa'iba. Namni tokko eenyuun na jalaa bu'a? Namni tokko na jalaa bu'ame. Maal ta'e inni kun immoo mataa hidhate? Innoo moderatora na aksasii isaan arganne anan buusii bakka. Namni isin fide kun nama tokko hunda keessan iyyuu. Garuu cheekii godhe yeroo rakkattu siin galcha rakkoon hin jiru. Sii kenneera mee Meeqa jala keenya furmaataan nu waamtan nutti fakkaata waan ta'e keenya deemna daraarii wal jala dubbannu. Waan dhagaa waraabamuu isaa barbaannan waraabamee ol ga'uu akka namni biyyaan baane barbaanna. Obboleessoo nooma tokko sin fide? Yoo baay'ee nama wal faana fide nama 10 keessaniyyuu akka gootanu. Nama jaa wal faana fide nama 10 wal faana fide wal maaka. Dhaggeeffadhaa. Barakaa waan asitti himu.
namni isin fide kuni eenyuun isin dura dhufe isin keessaa atumti nam tokkottu naanase nam tokkottu. Kotto boleso Ufeera kun nam tokko naanasa. Ati eenyuun gaafattee dalaala kanaa wal barte? Eenyuun dalaalaan kun gaariidha. Silas yeroo wal fidu namni dalaalaan kun ollaa keenyaatti obboleesso waa'ee dalaalicharraan keenya malleen eenyuun dalaalaa kanaan akka dhuftanuuf haala sinii mijeesse. Dalaalaan kun dalaalaa ollaa keenyaatti wajjin alannee wajjin guddanne maatiin Dhaggeeffadhu Abdii. Partiima qabachiisime. Abdii. Neetwoorkii isaanii jeeqa barmubee kanaafidha. Yeroo ati dubbattu ture bira ga'a. Dhaggeessa Phaawulos moo Abdii? Ollaa keessa ta'u obboleessa kee nama gaariidha. Isarraan deemaa siniin jedhe sana. Bakka duraatti deebi'aa neetwoorkii keessan bakka duraatti deebi'aa. laakiin nuni namatti nu fide tokko hin qabnu mubaarik namatti nu fide hin qabnu. Ofuma dubbattanii Nuti mubaarik nama nu fide tokko hin qabnu. Namni wajjin guddanne ofii keenya walii galle malee isa faana namni walitti nu fide tokko hin jiru jechuudha. okay kan keessan bareedaadha iyyuu nama dhaloota naannoo taanaani maal rakkoo qaba yoo dhufeen sirreessu ta'e qaxxitaa biyyattii isaamni olii kafalaman akka hin qabu. Obboleesso ajjala dhokottee taa'arta yawwana atattamaan ijoollee kanaaf furmaatan keessu yoo ta'e mana banadheetanii anis labsii labsa ijoollee kana footoo jalaa fudheera labsiin labsa biyya keessatti wanti dhufe dhufa jechuudha. Qallaalidha maatii nama 16 jechuun qalbii miti sana booddee illaalta. Ajjala jirtu dallaalonni hundi keenya iyyuu ajjirra kottaan dhufaa fuudha ijoollee kana waan nyaataniitu nyaata dhugaatii eenyuun isinii kenna. Neetwoorkii isaanii jeeqaa jira bar. Nube neetwoorkiin qabanii amma adeemsa keessa rakkoo wantoota tokko mudachaa illee malee Warra ijoollee darbiitti jedhamu kaampaanii dhabuu kee bare nuti qaban waan tokko. Ijoollee Phaawulos jara faana walii galatti malee ofii kos kaampaanii fide yookaan kaampaanii kan deebii qoqqeessu naannoo qaban. waan yankoo keessa malee Share godha. waan hojjechiisu illee hin qabu. NX leero. Abbaa kaampaanii jedhee nu galchee booddee immoo yoo guyya tokko hojjennee guyya 3-4 hin jiru hojiin sun manuma oollaa jechuudha. Almost amma bakka ji'a 2 miti ufuun keenya ji'a 2 gugguuteera. Garuu namni guyya 16 darbee hojjete hin jiru nam tokko yoo jechuudha. Guyya 16 haayistiin as keessaa namni hojjetee jiru hin jiru hojiin jechuudha. Akkuma dingataa gaafa hojiin argame koottaa galaa jedhu hin deemna deemni hojjenna. Irraan alammoo isumayyuu kaffaltii wanti jiru hin jiru. Wanti tokko medikaala laannee ashaaraa laannee zimmi jennee akka nam tokkotti ta'aa jira. Akkasuma jechuudha. Yoo maaf akkas nuun gootan jennu hin simbilooknaaf hin tinaa malee afaan isaanii keessaan bu'u. Namarraan immoo jechuudha. Doorsisaa bas faraaraan inni as faraareeru tokko rikoordiin isaa hin jira. Rikoordii isaa ammas dhageessisuu dandeenya jechuudha. Bilooksiin goonee sin galchinaa tikkeetti isinii kunneera hin galtu jedhee kan inni haasaa ture tokkoon jechuudha. Konneekshiniin nu rakkisaa jira gara taasisuu hamne malee sagalee isaa sin dhageessisuu dandeenya kun amma isa rikkeerri goonee akkasuma irratti jiru jechuudha. Hin dhaga'ama sagaleen hin dhaga'ama. Akkasittiin kunoo eega ji'a lamaatii saamunaan isaan jedhanii nuti innumti baay'ee galeeru guyya 16 keessaa galeera. Irraan ala hojiin saamunaa sun hin jiru. Ammoo hojiin sun dhaabbateera. Deemtanii konistiraakshini hojjettu nuun jedhanii yeroo darbee Saawudii handaararra nu geessisanii jechuudha. Asiitiin nu baasanii achiitii hin ta'u jennaan hin hojjennu jennee iyyan meeqa wannee makiinaa sana nu geessaa jiru sana humnaan dhaabsineedha kan nuti deebine jechuudha. Otoo medikaala laatiin otoo ashaaraan laatiin fuudhanii konistiraakshini caafii daangaa Saawud Arabiyaa nu geessanii jechuudha. Achii deebine ammas immoo aangoo nu dhabnee kunoo har'a mataasaa konistiraakshini Dubaayitti hojjechaa oolleefne jechuudha. Otoo waa tokko wanti jedhee walii galtee tokko hin godhin. Inni isaan mana saamunaa jedhanii waa tokko hin jiru jedhanii nutti maniiru. Mucaanti nu biraa hojjetee illee bira kun erga dhufee ji'a 4 ji'a 2 ol gara ji'a 3 hojjetee amma maatii birrii bajaamu akkasuma illee fudhannee jira. Innumti yoo jechuudha. Inni immoo dura keenya dhufee eega ji'a 4 birrii bajaa bichaa fudhateera. Sagalicha immoo dhaggeeffadhaa kun ol.
galagashaa kunis galagashaa maal akka ta'us ilaaltu. Ashee nagaa bichaa si dhiyaama jabaadhu. Ela. Kana dah curah sagalensa wan inni jiru garuu wanti ta'e immoo hin jiru. Gadis luka yoti kabarta. Obboleessa koo Lula saamunaan jedhamesi kana wanta ni adda baafadhee fi gatiin hojjetti biyya kana beekuu baniyyi saamunaa kana ofiin baatammoo jalatu sin baasee jedhee gaafadhe. Siluma yoo hojiin saamunaa isin argitanii fi kan torbee keessaa ofii guyyaa tokko ofii guyyaa lama hojjetamu gatii ta'eef deebi'ee immoo jarrii didanii hin baane. Waadaan galamee fi dhufanii hojii konistirakshinii qabbana qabu jechuudha. Saamunaa ashaguu minaamin jedhamanii dhufan ijoolleen kun. Godin jarri kafalan immoo 350 himataa jiru. Konistirakshinii geeffamani. Ijoolleen kun badii maalii qabu leelo. Bona mee dubbadhaame. Kuni jechuun doorsifni hin barbaachisu. Ilma namaatiif dhala namaa ta'e namni wal yaaduun murteessaadha. Kana ta'eef maalis haa ta'u kallattii waraqaan isaanii ittiin hojjetamuu qabu. Kallattii mindaan isaanii ittiin kennamuufii qabu. Hin godha yoo ta'e kuni furmaata. Ilma namaa sodaachiftee bakka kanaa si fidaa waraqaa akkanaa hin jiru biyya kana keessatti. Gocha kanallee immoo irratti hojjetuun gaariidha miti. Yaada isaanii irraa fuudhaa kallattii jiru itti deemna jechaadha. Mindaan isaanii immoo kaffalamu kaampaaniin kamuu eenyulleen fida nus naman fidnaa koontiraata yeroo fidde waliigalteedhaan fidda. Ijoollee kana riiskiin isaanii maal ta'uu qaba akkam ta'uu qaba guyyaa meeqatti dhufanii kaampaanii waan akkanaan haarawaan dhagaa jira dubbii akkana. Kaampaaniin kamuu akka fidee nama sani ka hordofee irraa jirsuu qabu malee nama sani ka hordofee ijoollee kanaaf fala furmaata kaa'uu qabu malee baree dhaaddachuu fi baree akka argan dubbachuun gaariidha miti. Rabbi sodaadha garuu as keessatti akkuma itti argatuuf beeysa gootanii viidiyoo namaa waraabdanii u'uu jettanii tabbaa gaara buutanii waamee hojjetan akkasumatti akkuma ofii argattan sanitti suunillee ta'u doolchallee ta'u namarraa faayidaa argatu malee nama fiddu. Eega nama fidde garuu riiskii nama sanii fudhatuun dirqama. Ijoolleen kun maal beeku? Osoo u'uu jedhanii bira dhaabatanii itti yaani maal beekan isaan? Namni hordofee waraqaa kana hojjechiisee eenyurraan jijjiiramin eenyu mindaan hin kaffalamin jedhee hubatuun dirqama isaati. Har'as immoo borus jibbes jaalates yoo dhala kanaaf furmaatan kaa'in osoo ka biyya kanallee galan taa'e birrii san